riqicha ragaa waamaa riqicha ragaa waamaa riqicha Adwaa guddaa isa Finfinnee jiru namni yoo seenaa dabses lafti seenaan jijjiiru eenyu akka sarracee xaaliyaanii hunkuree eenyu paastaan goboome akka biyya gurguree eenyu akka sarracee xaaliyaanii hunkuree eenyu buuphaan goboome eenyu paastaan goboome akka biyya gurguree eenyu akka sarracee akka Adwaa dhaqee. Ragaaleen seenaa akka mul'isanitti walakkaa lammaffaa jaarraa 19ffaa booda koloneeffattoonni Awurooppaa Afrikaa adda qoqqoodachuuf weerara eegalanii ture. Biyyoota Awurooppaa yeroo sanatti humna jabaa qaban lamaan Ingilizii fi Firaans jalqabaaf Afrikaa koloneeffachuu seenaan galmeesseera. Jarmanii fi Itiiliin immoo Ingilizii fi Firaansitti aanuun biyyoota Awurooppaa Afrikaa koloneeffatanidha. Biyyoota Awurooppaa yeroo sanatti irree jabaa qaban jidduudhaa laaftuu ka turte Itiiliin Itoophiyaa koloneeffachuuf murteessite. Dhaggeeffatoota keenya qophii seenaa Oromoo har'aatiin qooda Oromoon injifannoo lolaa Adwaa irratti qabu isinitti himna, nu wajjin turaa. Riqicha ragaa waamaa riqicha Adwaa guddaa isa Finfinnee jiru namni yoo seenaa dabses lafti seenaan jijjiiru eenyu akka sarracee xaaliyaanii hunkuree eenyu paastaan goboome akka biyya gurguree. Wayita Itiiliin Itoophiyaa kolonummaan qabachuuf socho'aa turtetti mootummoonni fi gootonni Itoophiyaa yeroo sanaa usanii ittiin dhiisne ture. Loltoonni 100,000 olitti siqan guutuu biyyaarraa gurmaa'anii weerara Itiilii qolachuuf gara naannoo Tigraayitti akka duulan ragaaleen seenaa ni agarsiisu. Loltoonni Itoophiyaa qondaaltotaa fi hooggantoota waraanaa qareeyyii fi kutannoo qabaniin qajeelfaman loltoota weerartuu Itiilii qolachuu jalqaban. Loltoonni kunneen lafoo fi fardeeniin kan duulan yoo ta'u baay'een isaanii meeshaalee waraanaa aadaa eeboo fi gaachanaan waraana Itiilii meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhatee dura goran. Loltoonni Itoophiyaa gaggeessummaa Raas Makonnin Walda Mikaa'eliin, Raas Walee Buxulii fi Raas Mangashaa Yohaannisiin injifannoo jalqabaa kan argate muddee 7 bara 1895 akka lakkoofsa Awurooppaa dirree waraana Ambaa Alaagee irratti yoo ta'u itti aansunis dirree lola Maqalee irratti loltoota Itiilii akka mo'atee ragaaleen seenaa barreessanii jiru. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Gaafa lola Adwaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii. Injifannoo lola Adwaa irratti qoodni gootota Oromoo jabaa akka ture seenaan galmeesseera. Fardeen Oromoo malee injifannoon Adwaa gonkumaa hin milkaa'u ture jedhanii warri barreessan hedduudha. Gootonnii fi fardeen Oromoo gaarreen Adwaa ba'anii bu'an loltoota Itiilii hunkuteessaniiru. Sagalee madfii fi matarayyeesii Itiilii caalam dhaadannoo fi geerarsi gootota Oromoo gaarreen Adwaa goosaa akka ture barreeffamee jira. Gootonni Oromoo loltoota Itoophiyaa biroo wajjin miila qullaa loltoota Itiilii boottii jilbaan of ga'e gaarreen Adwaa marfachiisee gombisaa akka ture seenatu ragaadha. Waa'ee gootaa haasofna oolmaa gootaa haasofna waa'ee gootaa haasofna waa'ee gabayyoo haasofna waa'ee gabayyoo haasofna gabayyoo gurmuu haasofna waa'ee balchaa haasofna balchaa saafoo haasofna waa'ee balaa haasofna balaa zallaqaa haasofna waa'ee garasuu haasofna garasuu dhukii haasofna waa'ee abdiisaa haasofna abdiisaa hagaa haasofna. Kitaabonni seenaa lammiilee biyya alaatiin barreeffaman akka mul'isanitti qondaaltonni waraanaa Itilii mo'amuu isaaniitiif
qooda jabaa kan fudhatan abbootii fardaa Oromoo ta'uu galmeessanii jiru. Fardeen Oromoo kunneen wayita gara sululaatti gadi bu'an galaana gurraacha akka tasaa hidha cabsee dhangala'e fakkaatu jechuun ibsaa turan. Ragaaleen seenaa akka mul'isanitti hooggantoota waraanaa Adawaa 11 jidduudhaa 9 Oromoota turani. Isaan jidduudhaa Fiitaawuraarii Abta Giyoorgis Diinagdee Abbaa Malam, Dajjaazmaach Baalchaa Saafoo, Raas Walee Buxul, Xaayituu Buxul, Raas Muhammad Alii Abbaa Lijiyyaasuu, Raas Makonnin Walda Mikaa'el Guddisaa Abbaa Hayila Sillaasee, Raas Aluulaa Abbaa Nagaafaa seenaan isaa yaadatam. Gootonni Oromoo dirree lolaa Adawaa irratti biyya isaanii diinarraa tiksuuf wareegama qaalii baasanii jiru. Lolanii lolchiisuun diina jilbiiffachiisanii jiru. Gootota Oromoo gaafas Adawaa irratti loltoota Itilii waxwaachisaa turan jidduudha Gabayyoo Gurmuu, Baalchaa Saafoo, Gabra Maariyaam Gaarii, Fiitaawuraarii Habta Giyoorgis Diinagdee, Qusee Diinagdee gootummaa isaanii diina tura gaaba'aafi. Gootota miila qullaa harkaan eeboo fi gaachana qofa qabatanii fardeen Oromootiin loltoota Itilii matarayyeesii fi madfii kachiisan ta'uu ragaalee seenatu dhugooma. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adawaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adawaa gaafa maqaleessanii. Barreessitoonni seenaa Wiilsanii fi Weer jedhaman kitaaba bara 1984 akka lakkoofsa Awurooppaa barreessan keessatti dirree lola Adawaa irratti yeroo duraatiif dahannoo loltoota Itilii caccabsee seenee fardeen Oromoo akka ta'an dhugoomu. Guyyaa kana Maarchi 1 bara 1896 akka lakkoofsa Awurooppaa fardeen Oromoo 8,000 sulula dhiphoo gaarreen Adawaa sana keessatti loltoota Itilii gogombisaa akka turan barreessanii jiru. Injifannoo lola Adawaa irratti qoonni goototaa fi fardeen Oromoo jabaa ture. Barreessitoonni biyya alaa baay'een fardeen Oromoo malee injifannoon lola Adawaa salphaatti milkaa'u jedhanii barreessan. Fardeen Oromoo gaarreen Adawaa ba'anii bu'an loltoota Itilii hunkuteessaa akka turan ragaalee seenatu dhugooma. Loltoonni fi qondaaltonni waraanaa Itiliis mo'amuu isaaniitiif qooda jabaa kan fudhatu abbootii fardaa Oromoo ta'uun Raymond Jonas kitaaba isaa The Battle of Adawaa African Victory in the Age of Empire jedhu keessatti katabeera. Fardeen Oromoo wayita gara sulula Adawaatti gadi bu'an galaana gurraacha hidha cabsee dhangala'e fakkaatu jechuun katabe. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adawaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adawaa gaafa maqaleessanii. Gaafa lola Adawaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adawaa gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii. Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu tana dhiigaan akka ijaare seenaan injifannoo lola Adawaa ragaadha. Garuu seenaan afaan cuqqaalamee dhugaan jal'atee barreeffamaa ture. Har'a seenaan afaan saaqamee Oromoon abbaa biyyaa ta'uu dhugoomaa jira. Wareegamni qaaliin gootonni Oromoo birmadummaa, walabummaa fi bilisummaa biyya isaaniitiif dirree Adawaa irratti kaffalan mirkaneessituu abbaa biyyummaa Oromooti. Dhiigni isaanii dirree Adawaa irratti dhangala'e, lafeen isaanii lola Ambaalaagee fi Maqalee irratti caccabe. Chaappaa tokkummaa fi jaalala biyyaa Oromoon biyya abbaa isaatiif qabu kan mul'isuudha. Biyya dhiigaan suphine biyya lafeen ijaarre kanaaf ciccinee lolla akka diinni nu nyaarre. Gara suuyya ilma dhukii ilma walee walisoo. Gara suuyya ilma dhukii ilma walee walisoo. Yeenya baashirraan seensa sittan ba'ee anisoo. Gara suuyya ilma dhukii ilma walee walisoo. Gara suuyya ilma dhukii ilma walee walisoo. Sodaa eenyurraan eensa sittan ba'ee anisoo.
Godaayee gurraanneen sasittan bahee anisoo. Balaa zallaqaan kaasa balaa zallaqaan kaasa dhiira roorroon sarmine balaa zallaqaan kaasa. Dhiira riinaan sarmine balaa zallaqaan kaasa. Anagaa garaa gubeen lammii koo garaa raasa. Anagaa garaa gubeen saba koo garaa raasa.